argitan eelee elektirikii akkasuma istoofii dhaabbataa isa lamaa fi distii abbaa torbaa rakabootii meeshaa abbaa gadaa fi isaanii giloobaalii televiziyoona meeshaa hedduudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamal kafuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirta wanti kutaan baga jiraatan hundi keessa baafii dhiyaa kabaatutti namootiin hedduun lakkoofsa hiyya warri nagaafattan umarra yookiin ammoo dogoggoraan yeroo hedduu ka isinii maxxansuudha har'aaf jechuun inshallah wa ta'ala duwwaa 978 72 75 WhatsApp Telegram yoo na dubbiftan waan hunda caalaa na argattan iimoon na jalaa waan allaguuf na argachuu dandeettanii na rakkisee isin jechuu barbaade warreen iimoon na hordofaa jirtan yookiin iimoon na dubbisaa jirtan kottaa gara WhatsApp fi Telegramatiin irra isiniif deebi'a lakkoofsa duwwaa 978 15 72 75 jechuudhaan heloo jedha. jalqaba irratti kan isin agarsiisu eeleedha. eelee guddoodha. eeleen sadarkaa qabdi. namootiin hedduu kan hin beekne garaagarummaa eelee shaklaa isii kana yookiin ammoo isii faara gubbaa kanatu qaba isin fakkaate isiilleen garaagarummaa qabdi. kunoo odoon silaayi eeleen faaraa isiin bareedaa jennuun tan cirracha hin qabne yookiin qulqullina gahaa qabdu ishee kana ija keessanii ilaala gaafa gubattee silooyite jette isii matanatu gurraatti ta'a. eeleen tuni shaklaa tokkoffaadha. itti aansuun ammoo tuyyuu kurreen isii laameraadha. laameraa irraa hojjetama. asitti ammoo tuyyuu ni qabsiifama. kuni yoo kacarraa isin jala irraa kan furamu taate haaluma kanaan sirreessitanii irrallee badu irratti illee bittanii itti godhuu dandeettanii waan birrii xiqqishooti jechuudha. hundumaafuyyuu kan isin agarsiisu odoon tahin eelee isin agarsiisuufi eeleen kun eelee warqaa guddaa jedhamudha. kunoo kurreen irrallee yoo buqqee rakkoo qabu akkasuma ammoo tuyyuu akkuma sitti argitan kuni elektirikii isaa kan inni ittiin hojjetudha. kun kan ittiin bannee ittiin cufnuudha isiniin jedha. walumaa galatti kun ammoo tuyyuu girgiddaa irratti ogeessatu dhufee kan hojjetu yookiin ammoo tuyyuu isiniif saamsuu jechuudha. itti aansuun eelee kana jechuudha kan xiqqoo qarshii isaa dabalchiisu tokkoffaa irratti wanta nufa isinii godhuu barbaadu isa kana jechuun qulfii isaatii miti naa hubadha. madardara yookiin baakkoonii isaa kana eelee kana kurree cufatee baakkoonii tartiiban isinii agarsiisa. kun ija keessanii baakkooniin isaa madardaraan kun asitti illee ni jira. asitti eeleedha. waan gadhaqqabuuf asitti riiduu waan barbaadan kaa'achuu dandeettanii akkasuma ammoo tuyyuu san qofa itti illee cufachuu dandeettanii asitti ammoo tuyyuu baay'ee guddoo kan taatee fi akkasuma ammoo tuyyuu waan feetan kaa'achuu dandeettanii dulaaba baay'ee guddaadha. ija keessanii ilaaltanii hubachuu ni dandeettanii. akkasuma ammoo eeleen tun qarshiin isin ittiin bitamte 9,000 kan achii gadi ammoo tuyyuu jechuudha 8,000 illee ni jirti. 8,500 illee ni jirti. isa kana qabdu inni kunillee ni xiqqaata. garuu eelee ishee mataan jechuudha. itti aansu istoofiidha. istoofii dhaabbataati. istoofii dhaabbataa kurree qaba. akkuma furuun achitti fayyadamtaniiti qulqullinallee qulqulleessuu ni dandeettanii. isa kana sibiila irraa fuutanii sibiila kana malee yoo inni ho'isuu jedhe yookiin dhagaamuu dide fayyadamuu dandeettanii. akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha istooficha kana yeroo fayyadamtanii kaatan irrallee yoo ibiddarra hin jirre walawwaltanii qulqulleeffachuu ni dandeettanii isinii jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. itti aansuun ammoo tuyyuu kunis akkasuma itti aansee istoofiin kunillee asiin achi bayaa ka distii irra kaayannu. itti aansuun kun ka maktafaa irra kaayannu akkana dhaabataa jechuudha. sibiila qaba. kun sibiila kana kunoo haala kanaan itti gootanii isinii mul'ata illee yaada. asitti waa wayitu jira itti dirtanii irra shukkurtii kattafachuu dandeettanii. itti aansinee ammoo tuyyuu madardaraa lama qaba yookiin akka dulaabatetti jechuudha. kunoo takka lama isiniin jedha. kunoo madardaraa lama qaba. madardaraa lamaan kanatti distii adda addaa kaayachuu fi akkasuma ammoo tuyyuu rattabachuu ni dandeettanii. asitti qulfii keessa osoo qulfiin dura kanaan qaraqqartanii kunoo hin banamu. achi booda kana itti cuftanii qarshiin isaa 6,000 isiniin jedha. obboleettiin tiyya itti aansuun meeshaa aadaa qabdi isa 7 akkuma baratame killa qoriidha. qoriin baay'ee jabduu bareedduu kan taateedha. itti aansuun xuunxoodha. fal'aana urgoo buqqee urgooti. boraatiidha. siinqeedha kan isinitti argitan akkuma baratame shiikuma 10 abbaa gadaati. itti aansuun isin maansuun faaxumaa kan isin qabdu akka bootii abbaa gadaa meeshaa isaa guutuu wajjin akkasuma siinii dabalatee firii 12 haala isin argitan kanaan viidiyoo isin jala jarjarsaa jira. qarshii
kuma sadiif dhibba shanii burcuqqoo warqaammaa qabdi kunoo haala marfeen diizaayinii marfee bareedaa tahee jedhe meeshaalee hedduu qabdi jalaa waraabeef malee kunoo baay'ee qashtii kan ta'e diizaayinii roga arfeenii baay'ee bareedduu wayiiti qarshiin 2500 itti aansuun ammoo tuyyuu kan isiin qabdi televiziyoona inchi 32 biraandiidha meeshaa isaa guutuu dabalatee kunoo televiziyoonni kun baay'ee bareedaadha waa'ee fiilmii dalagaa qulqullinni isaallee gaariidha jechuun kana jechuun kiyya televiziyoona dhiyoo kana bitee walqixa jechuun miti santu caalaa haa ta'u garuu qarshii isiin murteessite irrattuyyuu qarshii tokko na dabalchiise isa kana meeshaa isaa guutuu kunoo as keessa jira hundi isaa wanni hin jirre jiru jalaa hiikuu hin barbaanne kunoo seefarri jira akkasuma meeshaan biraa jira wantoonni adda addaa jira kunoo wanni hin jirre jiru isaa yookiin ishii isaa qabate qarshii kunoo torba isinii jala kanaaf meeshaan isii hangana qofaa miti kabiraallee ni bitama har'aaf kanuma haa argitu itti aansinee ammoo tuyyuu obboleettii teena sirpiraayizii haadha isaatiif goote meeshaa muraasa qabnaa jechuudha asitti isaanii giloobaalii qabdi 5500 itti aansuun distiidha distii kwaalitii ta'e qulqullina gaarii qabu isa firii torba guddaa sanii hiika isin agarsiisuun barbaadu kunoo ija keessaniin argaartanii takka 2 3 4 5 6 7 distiin kun ajajaan malee gabayaa irraa dhabamee jira baay'ee guddaa kan ta'ee fi ija keessaniin ilaala ciqilee tokko inni guddaan ta'e kurreen jechuudha kanarra sirriitti wanni isa isinii godhaan jiru wanni ciqilee tokko guddaa keessaniin ilaala baay'ee gurguddaadha qarshiin isaa akkuma dura isinitti himeessanii akkuma torba garaagarummaa tokkollee hin qabu akkuma barbaadanii distiin qarshii 5,000 jira qarshii 15,000 jira qarshii 4,000 jira akkuma 3 illee jira akkuma tokkollee jira filannoo keessanii itti aansuun ammoo obboleettiin teen mandajaa istoofii bittee fi kunoo haala margitan kanaani mandajaan istoofii akkuma dura argitan sani qarshii 900 isiniin jedha itti aansuun rakabootii isa kana bittee fi kan ofii jaalatti naan jetti rakabootiin kuni dimlaayitiin ittiin galle kan dimlaayitii itti galchaa turre baay'ee qashtii kan tahee fi rakabootii ofii jaalatti jennaaniin diizaayinii adda ta'e kan nama hundaati geengoodha rakabootii jesan jechuudha qarshii 4,000 sanii dimlaayitii itti galchuu fi hedaa meeshaa guutuu qabaa wanneen hin qabne jiru haala kanaan bareedaa kunoo haa imargitaniif rakabootii kana malee yookiin ammoo kennaan xiqqoo qabdu kunoo ija keessanii ilaala qallaaliin bareedu kallattii maraanuyyuu rakabootiin Dubaayii namatti taafu itti sun obboleettiin firaasha qabdi firaasha haadha isiitiif bitte absoola malee ni qabdi firaasha dirriidha firaashni kun amma badee jira namoonni firaasha kana yoo ajajatan akka carraa argamuu dhabuu mala qarshii namni ittiin bitame tokkichi walumaa galatti jaha isiniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni meeshaalee adda addaa barbaadan hundi keessaniyyuu gatii isaa jechuudha namoonni hedduun meeshaa gatii isaa nagaafattanii obsaan caqasaa gatii isaa ni hima yoo tarii meeshaan heddummaatee jechuudha amma achi haala kana xiqqeessee isinii fida meeshaa yogguu heddummaatu meeshaan ammootuyyuu wal nama harkaadhaa fakkeenyaaf gatii giloobaalii 5,500 kana tarii gatii rakabootii kana himuu danda'a tarii gatii kanaa himuu danda'a tarii gatii kanaa himuu danda'a dogoggora kiyyaaf ammootuyyuu hundi keessan of kolchaa jira qeeqayyoo qabaattanillee na gorfataa na jajjabeessaa akkasuma ammootuyyuu isin jaaladha isin kabajaa isin jedha oromooti yaguutu akka bakka guddaa gahu akka isin hawwiinaa qabdu nanillee nin beeka isin ammootuyyuu jechuudha na bira dhaabbachuun na jajjabeessuun like share subscribe gochuun hiriyoota keessanii qooda namoonni ajajachuu barbaadan ammootuyyuu wanni isin naaf hubachuu qabdan wanni hundi isaatu gatii ofii of danda'e qaba fakkeenyaaf jechuudha kana walirratti ofii kenna maachi goonee finna malee kunis addabbitama garuu hunda isaa wal fakkeessinee finna isiniif galaa miti rakabootiif siniilleen akkas namoonni hedduun biyya keenya keessatti jechuudha wanni walirratti hin jiru walirratti finne yookiin dhaggamne haala saniin finna malee waan akkana dhukkufatu walirratti hundi isaa garagara isiniin jedha namoonni komiina irraa qabdan ammoo isiniif deebisuu dadhabee biizii ta'uun akkasuma mootuyyuu meeshaa keessan viidiyoo waraabuu dhabuu fi wanta jechuun biizii ta'e meeshaa hedduu waan fe'aa jiruu fi meeshaalee haga danda'een ka firniicharaallee meeshaa hedduutu bayaa jira majlis arabiyaan jira hundaa inshaalla gadi isiniif dhiisa qophii ramadaanatiif rabbiin nagaan ittiin haa gahu ji'a guutuu rabbiin ittiin nu gahee nama soomee fixe bara baraan itti deebu rabbi nu haa taasisu namoonni maatii keessan sapiraayiz gochuu barbaadan nyaataa fi dhugaatii zamzamaa fi timiraa ruzaa fi zayitii bunaa fi sukkaara akkasuma shorbaa waan barbaadan hunda hiroo jala lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp fi Telegram irra caalaa argattan isiniin jedha horaa bulaa fayyaa fa'aa nagaatti sin jaalladha